Hojiin biyya ormaa osoo ati oliif gadi jettuu kan dugda si kute kan miidhamtuu garaa si godhe hunda keetiif iyyuu har'a furmaata addaa qabadhee isinii dhufee jira. Kana qofaa miti. Warroonni abbaa manaa qabdanillee qaama saalaa keessan haga tokko dhiphisuu yoo barbaadan viidiyoo kana keessatti gara dhumaarratti isiniif maccitii kana anillee waan itti fayyadamee jiruufi dhumarratti takka takkaan addaan isinii ibsee akkamitti akka itti fayyadameef akkamitti akka na gargaare isiniif hima amma dhumaan afaan turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaya qabdu jirtu fayyaa keessanii. Haga gara viidiyoo kanaan dabarre garuu viidiyoo lamas dura hojjedhee jira. Miidhama garaa qabaatu kenna akkamitti beeyna ka jedhu lammaffaan ammoo maaltu nurra geessuu danda'a ka jedhu warri laaliyyoo jiraatan laalaa isin fayyada waan ta'eef kun kutaa sadaffaadhuma isaati. Jalqaba hanga wanta kana godhisin hin jenne yoo ofirratti shakkitee asii garaa keetii fayyaa hin qabne sitti fakkaate miidhamni sirra gahe sitti mul'ate mana yaalaa deemtanii yoo of laaltan bareedaadha. Tokkoffaa irratti gogiinsa garaa yoo qabaattan jechuun garaan keessan isin gogeessa garaan keessan ka yeroo hedduu dhidhiibbattanii ittantanii akkanatti gadi baaftan ta'e garaa keessan akka inni isin baasu akka inni isin hin goggogne godhuu qabdanii yeroo akkasitti ittanii gadi dhiibattanii garaan isin gogeessa garaa akkasitti gadi dhiibdan dhiibaa san yoo irra deddeebitanii akkasitti gadi dhiibuu heddummeessan qaamni keessanillee hiddi keessanillee walumatti jira waan ta'eef akkasumatti gadi dhiibdan waan ta'eef namarra geessuu danda'a. Qorannoon garaagaraallee irra gahee jira waan ta'eef garaan keessan akka isin laafu gochuu qabdanii wanta akka garaan namaa laafu gogiinsa garaatiif nama gargaaru ammoo yoo barbaadan komentii jalatti naa barreessaa yoo gaafa natti mijate inshaallah laalee isinii waraaba. Lammaffaa irratti ammas yeroo marsaan laguu namatti dhufu yeroo ulfaa fi yeroo ulmaa sadeen kana dubartiin haga dandeetti tokko tamiyyuu taate of eeguu qabdi. Keessattuu yeroo laguufaa wanta ulfaattu yoo gadi harkifne qaamni kennallee banamaa jira yeroo sanii akkuma akkanatti ol harkifnuun qaamni kennallee gadi harkifata. Akkasuma ammallee dhiigillee humnaa oliin nurraa bahuun bakkaa sigigatu wanta garagaraa nurra geessa waan ta'eef yeroo sanitti haga danda'amee tokko boqonnaa fudhatu sammuu fresh gochuu wanta ulfaattu ol fuudhuu dhabu yeroo dargaggummaa yeroo humna qabnu yeroo kana bunnee dalaguu dandeenyu kana haga tokko hormaata kennaafillee yaada osoo hojjenne of kunuunsine bareedaadha. Sadaffaan ispoortii garaati. Ispoortii bareedaa kana tokko kan isin agarsiisuu barbaade manuma keessan keessa teettanii karaa laafaadhaan yoo doktora bira deemuu hin dandeenye of gargaartanii amma miila ol garagaggalee gadi garagaggaleellee isin agarsiisuu natti hin tolle mataa keessan akkanatti lafa keettanii jechuu mataan keessan amma suuraa yoo kasanii mul'atu ta'e asirratti isin agarsiisa. Mataa keessan akkanatti lafa keettanii duyda keessan akkanatti lafatti gadi maxxansitanii miila keessan ol deebitanii duyda keessan hormaata keessan xiqqoo ol kaaftanii miila keessan gamanatti ispoortii haga dandeettan tokko fuula duratti duyda duubatti hormaati keessan kun ammoo akkanatti ol deebi'uu qaba. Miila keessan gamasitti akkanatti ispoortii galgaluu hojii keessan fixxanii yoo gara mana hirribaa keessan deebitan haga rafne dura akkasitti xiqqoo daddalaydanii bareedaadha. Ammas haga dandeettan tokko garaa keessan kana qibaatii dibattanii sukkuummaa garaa kana sirriitti illee ittiin beeku osoo beekee sirriitti takka takkaan isin agarsiisa. Sukkuummaa kana yeroo sukkuumman arge anillee biyyatti sukkuummadhee jira yeroo ulfaa kana faayoo ilmoon si seentee jette ilmoo akkasitti hawwaliin teena sukkuumtee nama keessaa baasuu turte yeroo nama sukkuumman argee jira anillee yeroo ilmoon na seentu san akkamitti sukkuummadhee na keessaa baasanii jiran garuu ofii kiyyaaf akkamitti eessa akka sukkuumaniif akkamitti akka sukkuumanillee hin beeku waan hin beekne akkanumaan akkana godha akkas godha illee sin agarsiisuu hin barbaanne yoo dandahee natti tole akkamitti akka sukkuumatan karaan sirrii akkam akka jedhu gaggaafadhee viidiyoo isinii waraaba. Garuu haga ta'e tokko isin bakka isin dhukkubu waan beeytaniif bakka isinitti dhagahamu waan beeytaniif meeshaa garaa keessanii kana keessa qibaatii dibaatuma haga dandeettan gamasitti bakka waa isinitti dhagame hunda isaatiiyyuu qibaatii diddibaati sukkuumaa innillee akka malee isin gargaara. Afuraffaa irratti ispoortii qaama saalaati. Bakka kana kaakan hormaata keenya sirreeffatuuf qofa osoo hin taane qaama saalaa keenya dhiphisuufillee nu gargaara. Dhiifamallee garuu wanta akkanaa kana miidiyaa dura taa'ee haasa'ullee silaa gasmaradatti tottolu konfartii naan kennu garuu akkasumatti iyyuu eega barumsa ta'ee wanta na fayyadu hundayyuu eega isiniif qooda jedhe barumsi qaanyii hin qabu akkasuma na hoof galcha anillee haga danda'e tokko of eeggataa dubbadha. Ispoortii kana akkamitti hojjetanii haga isiniin himne dura addaan baasee takka takkaan faayidaa isaatii fi maal akkana gargaarellee isinii himuu barbaada. Ispoortiin kun ispoortii qaama saalaa ati mana kan kee keessatti
teettee osoo kushiinaa keessa hojjettu, osoo mana kan kee keessas takakkalattu, osoo rafaa jirtu, osoo teettee nama wajjinillee haasahaa jirtu karaa gabaabaadhaan dalagattu hormaata kan keetillee bakka itti deebisuu fi meeshaa garaa kan keetii kana jajjabeessuufillee qaama saalaa kan keetillee haga tokko dhiphisuufillee keessattuu yeroo ati deettee qaamni kan kee harkifatee addaan kinoo yeroo dahan kana ilmeen harkiftee akka afuufatte addaan harkifteeti gabaatu qaama sanillee haga tokko akkanatti walitti deebisuudhaafillee akka malee nama gargaara. Ispoortiin kun wallaahi akka malee nama gargaara. Itti fayyadameeti an argeeti faayidaa isaa argee haga hindurallee itti fayyadamee faayidaa isaa laalee eegada illee anaa ulmaa keessa jirullee itti fayyadamee yeroo ulmaa keessa gadi ba'ellee faayidaa isaa akka malee argee jaaladhe. Wanta an amma hagaree fi isiniif himaa dhufe caalayyuu kanatu akka malee bareedaadha. Yoo ati narra deddeebitee hojjetteette wallaahi anatu isiniin jedhe isinii kakadha. Torbaan tokko keessattiyyuu faayidaa isaa agartanii, torbaan tokko maal guyyaa 2-3 keessattiyyuu agartanii akka malee nama gargaara. Ispoortii beekame uummata adii kana fa'aa biratti akka malee beekamaadha. Maqaan isaa Kegel exerciseedha. Yoo sarchii gootanii warra faranjii irraa qajeelatti akka isaan itti hojjetan laaluu barbaaddanii anamma afaanumaan haga isinii galu tokko isin agarsiisa. Kegel exercise jettanii sarchii gootan YouTube irratti amma gadi isinii baasa. Hidda qaama saalaa keessan hunda isaatiyyuu akkanatti walitti kottoonfadha. Kanatti yeroo duraa kana xiqqoo namatti ulfaata akkasitti qabdee yeroo dheeraadhaaf taa'uu hin dandeettu garuu haga dandeette sekondii 5 irraa haga sekondii 10 akkasitti walitti qabiiti yeroo gadhiiftu kana ammoo suuta kanatti hidda qaama kan keetii gadi dhiisa kanatti suuta yeroo takkaan zum gootee qabdee yeroo takkaan ammallee akkana gadi hin dhiisin akka nama dhahannaa onnee wahii akkanatti qabdee akkanatti gadi hin dhiisin suuta qaama saalaa kan kee kanatti walitti kottoonfachiisi walitti butiiti akkasuma ammallee suuta akkasi gadi dhiisi yeroo akkas gootu kan haga keessatti akkanatti ol xuruure haga dandeette tokko anamma gochaa jira sinitti mul'atu malee kanatti haga tokko keessatti ol xuruurte ammallee akkasumas suuta gadi baafte osomaati argitu hiddi garaa kan keetii kun hiddi qaama saalaa kan keetii kun kanatti walitti butamaa sekondii 5 irraa haga 10 haga tokko akkasitti kottoonfachiiftee ammallee suuta gadi dhiifta kottoonfachiiftee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jettee ammallee suuta ka gadi dhiisuu qabdu. Akkasitti qaama kee rilaaksii goota. Yeroo isin nyaasa kan hojjetaa jira baraniyyuu. Mul'atu garuu osoo namatti hin beeksisu nama bira teettee wanta ispoortii hojjetaa jirtaadhee namni si gaafatu miti. Hiddi qaama saalaa kan kee hundi isaatiyyuu ka duraan akka laastikii addaan harkifatee addaan bal'atee jedhe sun hundi isaatiyyuu san qofaa miti meeshaan garaa kan keetii gadaamessi garaa kan keetii ka duraanii yoo duraan bakkaa sigatee gadi bu'ee jedhellee hidda qaama saalaarraa haga hormaata kan keetii hundayyuu ispoortii hojjechiisaa jirta waan ta'eef akkuma ati asii harkiftee gadi dhiiftuun harkiftee gadi dhiiftuun qaami kan kee ka duraan akka laastikii addaan harkifatee addaan bal'atee jedhe sun walitti butamaa jabaataa hiddi kan kee jabaataa sun wal seenaa jabaataa dhufaa sana qofaa miti atilleen akka laaftuutti yeroo akkanatti walitti qabduyyuu irra deddeebitee hojjette waan ta'eef akka barbaadde qaama kan kee kontiroolii gochuu dandeetta akkanatti walitti qabduyyuu akka laaftuutti sii qabama irra deddeebitee waan qabuu baratteef hiddi kan keetilleen walitti qabamuu waan barateef garaa gabaabaadhaan yoo akkanatti walitti qabdullee dafee walitti sii deebi'a. Keessattuu dubartiin abbaa manaa qabdu dubartiin ilmoo as dura deettee ka amma deettee ulmaa mana keessa jirtu isin hin dabrinii keessattuu ka amma deettee ulmaa mana keessa jirtu faan yeroo ammaa qaamni kan kee jiidhaadha yeroo ammaa qaamni kan kee oowwaadha amma ulmaa keessa jirtu ilmoon amma harkisee addaan gadi bahe kana faadha qabattee ammarraa jalqabdee walitti harkisuu jalqabdee jennaan akka malee si gargaaraa faayidaa isaa booda ijuma keetiin arguudhaaf deemta waan ta'eef itti fayyadamee akka malee si gargaara sin dabrin siin jedha isinillee obboleewwan kiyya warri obsaan haga dhumaa viidiyoo kana dhageeffataa jirtan obboleettii teessan ta'a akka teessanii rakkataa jirtuufillee ergaadha sumuna takkattiin kafaltanii yeroo namaa ergitanii garuu namni tokko yoo itti fayyadame sawwaaba irraa argattan waan ta'eef sawwaaba nama wajjin qoodamaa obboleewwan keessaniifillee ergaatti haa fayyadaman isiniin jedha viidiyoo amma isinii gadhiisuu waan hin dandeenyeef natti hin mijannee biizii tahaa jira ijoollee wajjin kanaaf
torbaanitti viidiyoo takka qabadhee isinii dhiheessuudhaaf yaalaa jira inshaallah rabbi naa gargaaru isiniin jira. Isin ammoo wanta akkan isinii hojjedhu barbaaddan yoo jiraate karaa komentii jalaan naa kennaa. Anillee wanta beekurraa isinii waraaba waan ta'eef viidiyoo narraa ammoo kana fakkaata. Obboleewwan kiyya hedduu isin jaalladha. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.